Naaf deeman wajjin deeman jedheen wajjin deemaanis jennaan si qofaa uqee keessa ijoollee ishii xixinnoon immoo na booda siin jiru. Lakkeetti qe'ee ilaaltam naan jedhani. Nandi deeman na rakkisan dubartoonni jechuun wajjin deeminatti mana eeginaan jedhani. Jechuun bakka wageen waan ta'etti dukkanaa'ee rannaasan namni biraas hin jiru. Achumaan biraa hafee maaliin gochuu qaba? Natti hin dhaga'ama daa'imummaa soo ta'e fuudhanii deemanii otoo achiin ga'in otoo mana hin qaqqabe duute jechuudha ishee fuutee guyyaa guutuu tole nagaan waaqayyo waaqa jiraataa bakka iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu obboloota jirtu biyya keessa ala warri jirtan ana biraa hundumtuu nagaadha waaqayyoon haa eebbifamu. Maatii koo warra hin taane seenaatii maatii koo ta'an jajjabeessaan isinii jedha. Subscribe gochuun dagatina walaa gargaaru har'a gaafii keessan yeroo baay'ee keessan galtanii ijoollee baay'ee na gaafattu koomentiidhaanis baay'ee waan jettaniif sheerin isinii godha waan jiru'een garuu hin feene tureeyyuu ani sheer gochuudha. Tokko waan hiikaa hin qabne lama umtuuyyuu homaa waan siin gooneef jechuudha. Kanaaf yaada kana baay'ee ibsuu hin barbaanne garuu deemees guyyaa tokko mul'achuun hin oolu yookiin immoo ibsamuun hin oolu waa'ee kanarratti osoo gaafii hin baay'atinis yoon ijoolleedhaan sheer godhe maal qaba yaada kana jedheeni gaafii ijoollee baay'eeti karaa immoo fe'ee bageeta yesus birkit dhugaadha maaliin hin jedhama ijoollee innis maaliif maatii kee faanaan hojjannee yeroo warra kee biraa haadha kee biraa abbaa kee bira jirtu video hojjatte maaf gadi hin dhiifne naan jechaa turtanii isaaf har'a yaada guutuu tokko jedhe isiniifan ibsa kutaa lammaffaa immoo yoo yeroo nuti fudhate kutaa lammaffaa yeroo biraa isiniif waraaba jechuudha. Kanaaf maal seetanii dhugaan isiniin jedha isinitti moo yookiin himuun barbaanne gonkumaa isaatuyyuu garuu haa ta'u rakkoo hin qabu. Namni immoo baay'eetu jira gaariin kan dafee namaa beekuusi garuu warra gaafii na gaafataniif nan deebisa jedhee jira har'a. Bargixee dangalee ja'a furguuteera dhugaadhaan akka ijoollee namaa keessatti maatii faana hojjannee viidiyoo dhugaadha. Na keessa jiraanaan sinni jechuun yeroo galan ijoolleen biraa galuu yookiin abbaa fi biraatti galu garuu jira gaa yeroo tokko beekan zimmi jedhe tureeyyuu yookiin gaafiidhuma koomantiin keessan jalatti illee nan deebisa guyyaa tokko immoo gaafii kana natti hin baay'isina siin jennaan tokko maa dallan taree naan jettee mucayyoon tokko maaliif gaafii waa'ee kana yoo natti baay'isuu baattan rakkoon qabu eetuman gabaabseetuma ijoolleedhaan ibse haa ta'u garuu mata dureen isaa akkasii har'aanti gaana duraanidha. Ergan galee dhugaadha mana siistarii kootiin dhufa malee ani yeroo dhufu aatii faanaan hojjanne isa yeroo kana ammoo naan dhufu kan ishees abbaan manaa ishee yeruma sana waan du'ee jiruuf ani viidiyoo waraabne yaa'u azan irra jirti waan ta'eef ani immoo gammadee kana jechuu natti ulfaata na wanta baay'ee natti ulfaata beektanii kana keessa viidiyoo waraabee waa'ee viidiyoo kana yoo beekuu baatan qirisa ise reefu du'e yeroo sana manum siistarii koon bu'e kanaaf isa kan kootirratti karaa kootiin yoo dubbachuu hin danda'u yeroo baay'ee kanaaf hin dhiisa kana bara dhugaan isiniin jedha. Yaa'uunaa kolfinuu wanta wanti hundi guute fakkaata wanti hundi mijate fakkaata garuu beekaatiifi so lachuullee maatii
hin qabu. Har'aa mitisi daa'imatti waan ta'eef yeroo isin jedhu gara waggaa 12tti garuu erga gaafa sanaatti dhugaa isin jedhaman boosummaatti dhagahama. Siruu yeroo tokko tokko abaarsa wayinatti fakkaata. Maaliif biyya lafaa dhuftanii wanta arguu qabdan dirqama isin agarsiisuu qaba yoo isin eebbise. Baay'ee yaada. Nuyi nama 8 obbolaan koo garuu isaan keessaa baay'ee natti dhagahama. Waan natti dhagahamuufis jiraachuu danda'a. Kanaafan haadhas abbaas hin qabu garuu dubbachuus hin danda'u miidiyaa irratti gisee baay'ee. Akka tasaa dheengaddaa haati beekoo na gaafattee turte beekatumaan kolfee maaliif dafee na dhukkuba yeroo san. Gabaabseetumaan dubbadhee bira darbe viidiyoo sana gadi dhiise ijoolleen baay'ee illee seenanii wanta baay'ee naan jedhanii turanii. So tokkoffaa isinitti fidin hir'ina guutuu qabdu umurii keessan guutuu. Siistari biratti guddadhee ture garuu gara kutaa 5tti yeroo ce'u maazariin dhukkuba ture. Akkaataa ishiitti dhukkube immoo nuyi nama 8 deesserti salgaffaa irratti garaatti dhiyeessee gaxariidha garuma eeyti ammallee iddoo itti magaalaa ta'e anatu qe'ee jira. Warri kaan lama heerumanii tokko shamarreen baratti kutaa 9 fagaattee dhiirrisi anatu qe'ee jira jechuudha. Yeroo sanatti kutaa 5ttiin entiniif dhadheechi darbe gara gaxariitti jechuudha. Duraan magaalaa keessa hin jira. Achi booddee deessee gaxariitti galgala jechuudha. Deessee daa'ima booda wanti ba'u jira. Nan arga natti wanti isa wanatti beekamus baate bakka achuma tursiisu waan ta'e godhu beekuu dandeessu ijoolleen baadiyyaati. Achiin ta'uu dinnaan kan 12tti deesse amma 8tti waan ta'e gochaa turanii gaxariitti beektu. Isaati 9tti fuudhanii deemanii halkan keessaa jechuudha. Mucaan manatti haftee dubartiin deessifte sun mana keessee manatti qabdee ishii fuudhanii deemanii. Yeroo as walisoo ijoolleen baay'ee noobeetta yeroo sana walisoo akkanaa miti dhiigni asii dhume jedhanii yeroo sana mana kibinitti aanumoo kubureedha. Kuburee geessanii achitti dhiiga kennanii fi yeroo sana dhiiga kennuun rakkisaadha. Gana abbaan keenya kennee eessumni keenya kennee amma tokko wayyoofte achiin booda immoo gara Xuqur Ambassaatti dabarsan jechuudha. Gara Xuqur Ambassaatti dabarsanii achi ji'a 2 teessee galte. Mucaan sana ammasitti dubartii kanatu qaba. Mucaa waa'ee harmaa minaamumaa qabdu ammallee guddatte. Waaqayyoon nama eebbisnaan garummaa wanti namatti hir'atu hin jiru. Jiraatus jiraachuu baatus achiin galtee inni deebine yeroo hundumaa mataa ishii dhukkuba. Gaafa tokko ammas ani biyyuma jira mana barumsaa dhaqee dhufe xambaattee jirti mataan akka malee dhukkubaa jira. Guyyaa jechuudha ganama normaalumaan biraa baay'ee silaanuma isiniin jedhee ganaadha nama waggaa 12ti. Nan deebi'u dhukkuba akka malee mataa waliis hin qabattu gadis faazariinis qe'ee jira. So achumaan booddee fuudhanii ammas deemanii mana kimi. Wanta inatti duude dhugaa isiniin jira gaabsan. Innaa fuudhanii deeman wajjin deeman jedheen. Wajjin deemaanis jennaan si qofaa qe'ee keessa ijoollee ishii xixinnoon immoo namoota siin jiru. Lakkeetti qe'ee ilaalta naan jedhanii. Nandi deeman na rakkisan dubartoonni jechuun wajjin deeminatti mana eeginaan jedhani. Jechuun bakka wageen waan ta'e natti dukkanaa'ee rannaasan namni biraas hin jiru. Achumaan biraa hafee maaliin gochuu qaba. Natti hin dhaga'ama daa'imummaa soo ta'e okey fuudhanii deemanii. Otoo achiin ga'een too mana qaqqabe.
duute jechuudha isheen duute. Guyyaa guutuu yoo dhukkuba waan isaa wallaale xiqqoo osoo ta'e isiniin jedhee waan isaa waan wallaaleef jimu jedheetu wanta gara sa'aatii sistarii keenyaan jirti magaalaa ishiin biraas deebi'e isiniin jedhee achi turan edda baqqaan ishiin mana